qotee bulaan irra tamasgeen xuruunaa afaan daawwachuu jiran kun oomishaatti oomishan magaaluma isaanii handhuura Oromiyaa Finfinnee geessuudhaaf gatii lubbuu kafalaa jiran. Uummanni karaa kanatti jechuudha. Uummanni karaa kanarratti. Shiftaan gararra beeti nama tokko gaagabe mucaa tokko halimoo deengata miliyoona warra kafalee innis akkaawuntii keessa jiru shufeera kajimaan deemu jechuudha. Kararra qabanii naannoo bordoddeetti warri miliyoona kafaleeti isaas akkaawuntii fi keessa waan qaba hanga moobaayiliitti irraa fudhatanii lubbuudhaan ba'ee nagayaan maatiitti idaame. Ijoolleen teenyita shifeerrotii biyyitan Oromoo bulchatanii ijoolleen teenyita shifeerrotii halkanirraa namni tokko osoo duuneen oolu qawwee xiyyitii sana lalaama. Xiyyitii afurtamii meeqa nam tokkodhaan halkan takkatti nama dha'uu qofaa miti. Taasaafarii karaa deemtu hawaasa nagaa qabanii nama 40 fa'aa fuudhanii deemaniin eefa fuudhanii deemaniin booda qarshii kuma 400 dabarsiisan. Qaamni kun qaama irraa ta'e hin beeknu qaama shiftaati. Nuti dirqama mootummaa bulchanu jettan mootummaan irmijaa uummata kanarratti fudhatuu dadhabuu jechuun waan biraa. Mee xiyyitii makiinaa seentanii isin garsiisa gisa akkana faana tura. Oromoo tiyya nama laalaa meelaa xiyyitii laa mee tuni xiyyitii. Gartanii mee? Oota ammas isboondaa makiinaa kanarraa. Tuni suuraa xiyyitii laa. Gartanii mi laa? Tuni suuraa xiyyitii jamti. Nama laalaa. Hagayoo Oromoon teenya dhukaa fisaaruma tokkorraa. Ammas tuni siin isii dhala. Tuni xiyyitii. Gartanii mi? Tuni xiyyitii. Oromoo bulchaa jettan ayyee Oromoo bulchite xiyyitiin akkatti raamuun tun maali mee Oromoo mee tuni xiyyitii dhala Oromoo. Mee Oromoo bulchaa nuun hin jenne ooyisa. Oromoo bulchaa nuun hin jenne qaama wanni kun laallatu mukaa ishee qophiin koo qopha godhatan waa rippoosi viidiyoo tana biloon kuturaa bakka. Xiyyiitiidhaan makiinaa qaama makiinaa kana gingilchaniiti lalama akkuma viidiyoo tanarratti argaa jirtan kana qaama makiinaa gartee dila kana kanatti uraamuranii fixanii xiyyiitiidhaan lubbuu nama baasuudhaaf maaliif kana godhaa jira qaamni kuni maallaqa san barbaadaaf maallaqa karaa gabaa barannuuf kan gareen bordoddeedhaa fi adaamaa jidduutti wal jaartee gartee gammoojjii awaashtanaa fi mataaraa kan jidduutti uummata kana gootu kuni qaama hidhate kan biraa kan mootummaa mormuudha moo qaama mootummaati. Wanti sirriibu kana bara. Mootummaa yoo qaamni biraa kan humna isaatii ol jiru jiraate fakkeenyaaf akkuma yeroo TPLF san Tigraay keessa humna mootummaadhaa wajji hidhatee lolu jiru jira jee labsetti beekamtii uummata beeksisuu qaba. Humna xiyyaa ol waan ta'e waraana jiru jiraate naa obsaa waan kana irratti hin duulu jira yookaan jechuu danda'uu qaba. Biitti nagayaa jaama. Soo biitti nagaya eega taate qotee bulaan kun maaliif magaalaa guddoo isaa geeffachuu hin dandeenye oomisha isaa. Wanni sodaannee callisnu hin jiru because lubbuu hawaasa nuti keessaa dhalanneetu karatti badaa jira qabeenya isaaniitu gubataa jira waan ta'eef please mootummaan shiftoota niitoorkii diriirfattee caasaa diriirfattee daha informationii shiftoota kana kan nama hawaasni saamamaa shufeerri ajjeefamaa hatta warri daldaltoota butamaa kana keessa jira hawaasni keenya please iyyee keenya kun haa dhagaamu ummanni kun mootummaa bakka isa bu'ee bulchu kanuma qaba wabii biraan qabu qabeenya ofiitiif wabii dhabe lubbuu ofiitiif wabii dhabe konkolaataan gubachaa jimaan karatti gubachaa kun butamee miliyoonaan gaafatamaa jirra please qaamni dhimmi kun ilaallatu rakkoo teenya tana isinitti iyyannaa furmaata nuu godha. Hawaasa keenya biyya keessaaf biyya alaa xiqqaa fi guddaan viidiyoo kana share repost copying godha wal biraan gaha ibiddi abbaa irra bu'ee gubaa jaan akkasumas immoo haala rakkoo kana namuma keessa jirutu arga cittoo irratti fanxoo rakkoo dachaa keessa jira hawaasni keenya akkuma asirratti agartan kana kun jabbaan dhengata kaajjeeffame isinii himeen ture. Amma kaasirratti agartan kunillee Saadiqoo Aliyyi jaama dhalataa galamsooti osoo jimaa fe'ee galamsoo irraa gara Finfinnee deemaa jiru shiftootaan daandii kanarratti kan ajjeefame kan isitti agartan kun immoo Rutaa Abdurrahmaani gargaaraa yookaan raddaatii isaati akka agartan kanatti xiyyitii rasaasa shiftarraa hafee hospitaalatti yaalamaa jira. Kan argitan kun obboleessa keenya kafuulli isaa akkanatti asirratti argitan kun nama 18 wajji daandii kanarratti qabamee shiftootaan guyyaa muraasa eega bulchanii booda qarshii 500 akkaawuntii irratti akka galchan godhanii maatirraa dirqisiisanii fuudhanii gadhiisan maallaqni kunis baankumaan daddabarfamaa jira hubadhaa. So maaliin jechuu barbaade completely yeroo ammaan tana daandiin Harargeerraa kaasee mi'eessu asaboot bordodde irraa eegalii haga seensa Adaamatti rakkoo guddaa keessa jira uummanni keenya. Waa'ee jimaa qofaa miti ka dubbachaa jirru kun daldaltoonni butamaa jiru
shufeeronni ajjeefamaa jiru akkasuma qabeenya karatti gubataa jira konkolaataawwan asirratti agartan kun hundi kajumaan karra dhaabbatee bulee ganama finfinnee dhufee gariin gubatee haafe magaalaa dhaqqabudha hawaasni keenya akkanattuu rakkoo diinagdee keessa jira gaafa kun dabalameef immoo dhumaatii lubbuu namaati waan ta'eef piliis qaamni dhimmi kun ilaallatu rakkoo kanaaf furmaata hatattamaa akka nuu kennuuf hundi keessan viidiyoo kana share godhaatii biraan ga'a hawaasni keenya jiruuf jireenyi isaa jimaa gaafa jennu dhuguma akkuma naannoo biratti bunni qamadiin wanti garagaraa oomishamee gabaaf dhiyaatee namni jiru ittiin gaggeeffatu ilmaan ittiin barsiifatu kan keenya Harargeedha jimaa gurgurateeti maatii fi jiraachifate jedheen gaddeessanitti himeen ture mootummaa fi uummata duddaaf garaa walitti godhuuf yaadameeti neetworkii isaanii kana ciruudhaan akkasumas mootummaan haga danda'ametti haga haalli kun sirratutti yoo xiqqaate jimaan Harargee lameen irraa dhufu magaalaa ciruu irratti walitti qabamee konkolaataan paatrooliin qaama seeraatiin ajjabee gara Finfinnee fi Adaamatti yoo dhufe yeroodhaaf qabeenyi hawaasaa kun akka mancaaneef furmaata ni ta'a jeeti yaada akkasuma immoo hawaasni mootummaa kana jaalatee dil je'ee bahee mootummaa kanaan dhaaddatu rakkoo akkanaa kana arguun garaa nama nyaata. So kuni dhimma siyaasaa miti kuni dhimma du'aa fi jireenya hawaasni lubbuu ofii dhabaa jirudha. Please iyyee keenya kun haa dhagaamu viidiyoo wal biraan gaa walitti deebina. Thank you. Hawaasni Harargee lafarraa dhume garuu ijoolleen teenya Adaamaa fi Finfinnee keessaa mana kireeffattee miidiyaarraa mootummaa faarsuu malee taanis biyya namaa keessa jirtu gosaan wal nyaachuu malee waan hawaasni fi keessa jiru kana quban qabdu. Guyyaa ifi waa kadhachuu barbaaddu uffata aadaa uffattee viidiyoo waraabbachaa dhufti. Guyyaa hawaasa asii fi achi waliin dhooyitee hawaasa irraa waa guutachuu deemtu Harargee jala galti. Guyyaa Harargee sobdee nyaachuu barbaaddu Harargee faarsitee Harargee irraa waa nyaatti. Amma immoo Adaamaa fi Finfinnee keessaa mana kireeffattee mootummaa faarsuu malee waan hawaasni keessa jiru kana irraa dubbachuullee quban qabdu. Sheekotiin teenya Harargeellee hajjii akkamitti deeman jettee piroosesa itti maallaqa guuranii hajjii deeman qopheeffachuu malee waan hawaasni keessa jirurraan dubbattu. Ustaazonni keenya osoo hawaasni dhumee qabritti nama awwaalanii ifi deemanii laaddii tolchaa jiranii waan hawaasa kanaa irraan dubbatan. Deemanii laaddii namaa qotuudhaaf yoo ta'e malee sheekotiin teenya Harargeellee waan lubbuu hawaasa keenya Harargee irraa dubbachuudhaaf dantaan qabdu. Guyyaa wanni wayii amantaa keessaa tuqamte jennu gorortee ori'aa dhufuu malee uummata akka waan hawaasa irraa dubbachuutti hin jirtu sheekotiin teenya Harargee. Garuu qabeenyi hawaasaa akkanatti ibidditti shidamaa jiru lubbuu hawaasaa galgala akkana karatti akka nama mishigii waraanaa dhaqetti itti lakkaawanii kararraa ari'anii ajjeesan kana osoo isaan bira jirtu osoo gurraan dhaga'anii hin dubbatan. Guyyaa gibira mootummaa kafalan fidanii mootummaa faarsan miidiyaa isaanii irratti garuu rakkoo hawaasaa kana mootummaa afaan nagayaatiin illee hin gaafatan sheekotiin teenyaas. Jalaa hanga gubbaatti namni hawaasa quba qabu hin jiru. Wanni na ajaa'ibu irra guddaan dargaggoota keenya kan sooshaal miidiyaa kana gubbaa jiru gaafa ifii isaaniitii gara waa corachuu barbaadan Harargee faarsuu malee gaafa Harargee lafarraa dhumtu kana namni irraa dubbatu hin jiru. Wanni ati gaqqabdee laaltu mee sooshaal miidiyaa kanarra ijoollee Harargee kana laalame mee feemasoota Harargee hajaan kana hunda sii laala. Gaafa dantaa isiitii waa corachuu barbaaddu gaafa gosa isii jala galtee waa butachuu barbaaddu gosa faarsiti. Gaafa Harargee akka itti geema qopheeffattu barbaaddu Harargee faarsiti. Lala mee lala jala hanga gubbaatti takkaan xiinxalleesse guyyaa dantaa mataa isiitii waa butachuu barbaaddu uffata aadaa uffatti ijoollee Harargee hunda sii laalame. Lafa nagaa tana garuu uummata akka namni waan uffata saniis quba qabu hin jiru namni guyyaa hiisha isaanii guuttachuu barbaadan qofa Harargee tiyya gosa tiyya maarree tiyya jedhan laala mee sooshaal miidiyaa kana gubbatti mee artistoota Harargee kana laala ammaan tana. Qamar Yuusufuu mataan isaa kalee sirba mootummaa faarsu sirba biyya faarsu baaseemi lubbuu hawaasa dhumu kanaaf waggaa miti jiruu isaatti hawaasa kanaaf hin dubbatu Qamar Yuusuf sanuu. An dhugaa jirtu nama hunda galcheetiin biraa deema. Mee abbootii qabeenyaa teenya kana hunda laala. Hawaasa dhumu kanaaf jalqaba sagalee ta'a gaafa nuti jennee sagalee hin ta'an. Garuu eega namni dhume qabrii namaatiif raashina fuudhanii yaa'an laalaame. Laal
Dheengadda gaafaan an fidee maxxansu. Ijoolleen hundi nama mormaa turte makiinaa garagalte naan jedhani makiinaa dingata garagalte jedhanii mormaa turan. Halee murtii guutoo waan sanfirraa jalaa garagalee viidiyoo takka dalagee maxxanse. Mu'aaz Salaaddiin Abdiitu mucaa kanarra haasa'ee mucaa kanarra maxxanse. Malee ijoolleen taammee dargaggeessa dila tokko as gubbaa jiraami. Firoo je'i, jaaffee je'i. Eenyu isinii lakkaa'u dhugoomsaa hudduu banaa kaa'ammaan tana mootummaa faarsu kana je'i. Dimee dargaggeessuma Harargee kana Shaarumaarkee je'i, Iskandar Alii Jiisan je'i, ijoollee diraamaa durnaanneessitan amma mootummaa faarsaa jirti. Isaan dilli sooshaal miidiyaa gartan kun namni tokko waan uummanni hawaasni keenya dhumu jiru kanarraa nam tokko duukaa dubbatee jiru. Har'aan tana waan ijoollee tanarratti waan qabeenya hawaasaa kanarratti ta'u jiru kana namni hundi waliin laallee agarra. Mee Hamzaa Ibrahim amma kan eeggadda sooshaal miidiyaa kana gubbaa kana afaan banee waan inni dubbatu waan kanarraa isaa dubbatu agartanii. Hijiba sooshaal miidiyaa kana gubbaa gayyaatee amma Hamzaa san gizeenii fi umraa nama geessuuf tikeeta dantaa isaa qofa garaa isaa dalagatu Hamzaa Ibrahimiin baana. Gaafa ijoollee tana walitti darbee Suudiin erga ji'ee wanni kana godhu gaggaraagalee Oromoo faarsa. Gaggaraagalee Harargee tana faarsa. Tikeeta isaa kana qopheessuuf akkatti gartee maallaqa argatu qopheessuu fi uummata kana faarsa gaddeebi'e. Garuu guyyaa hawaasni dhumaa jiru kana nam tokkoon dubbatu ilaalaa beese. Sooshaal miidiyaa kana gubbaa dhugaa jiraaf ta'esan. Namni hundi afaan deema dibatee gisee olii gayyaa'u kana hawaasa kanarraa nam tokko quban qabu. Hawaasa keenya Harargee kana keessatti qiyaamaa ammaan tana Harargee keessatti deemu jirtu. Dargaggeessi keenya Harargee keessaa mana Adaamaa kireeffatee tattaa'u jiran kun hundi isaanii quba qaban. Wallaahi isaan bira quba qaban. Eda jimaan bakka kana qabamee osoo isaan taa'anii qama'aniiti dhagaan. Garuu nam tokko hagabbeerraa dubbachuu jiru hin jiru. Guyyaa aboo nama tokko dhukkubaa kottaa gargaaraa jedhanii as jalatti sadaqaa isaanii qopheeffatan gayyaanii booyan miidiyaa kanarraa. Garuu nama dhukkubeef gabbaatee iyyiti. Garuu nama fayyaa dirreerra ani osoo dhukkubiin qaba. Dura kanaafuu namni sagalee ta'uu qabaami. Nama fayyaa dirreerra ani rasaasa hudduu dhawanii ajjeesan osoo isaan bira jiru eda osoo dhagaanii ganama gabbaanii irraan dubbatan. Iddoo mootummaa gaafachuun karaa nagayaatiin jira. Mootummaan qabee hidhanna darbaa tanaaf hin callisa yoo jedhan akka kalee mootummaa faarsitee mootummaa keenya nuu jiraadhu jettee sanitti har'allee bakka haayini hawaasaa dabetti haruma nagayaatiin sarara bareedaa barreessanii mootummaa gaafatan. Ani dantaa namaan qabu. Abalu kanaatu nafaarsaa nama nafaarsuun dhabaa. Girgirri ijoolleen na jala yaatee na arrabsiti je'ee takkaa dantaa if duuba deebi'een beekan. Ani dhugaa jirtu gaafaan arge matuma kana gubbaa gixxim nama godheetiin ka'ee nama biraa deema. Atichi waccasan booda naan galchu. Ani dhugaa hawaasaa irratti if duuban deemu amma Naasir Mu'aaz Naziir kajee kaas jala deemee afaan banu kun ilma sharmuuxaa hawaasa keenya Harargeetiin dhumaa jiraan sin jee yoo ati hajimmaa taate deem darsa kee guuradhu yoo diqaalaa Somaalee Harargee keessa jirtu taate deem. Hawaasa keenya Harargee lafarraa dhumaa jiraan sin jee waan qabatamatti amma lafarraa dhumu jiruun sitti haasaa jiran. Guyyaa akkatti geema keessa qopheeffattaniif Harargee faarsitan malee lubbuu hawaasa Harargee tagalgalarraa akka caacii lubbuun isaan lafarraa fuudhutti kararraa ari'anii osoo namni nagayaan dalagadheetiin gala. Laal amma gurbaa kalee asabootitti ajjeesan san ijoollee meeqa yatiima dhiisee deeme. Har'a ijoollee san akkaawwantii finneeti itti gargaarsisu jirra. Mucaa nagayaan akkuma kanaa gaabbinaa taa'ee deemee dalagatee galgala jaartii isaattii fi ijoollee isaa waa fidu kararra ari'aniiti gaara keessa qabanii ajjeesanii jimaa akkana fakkaatu kana lafa birrii miiliyoona meeqatti tilmaamu kana irraa fuudhanii akkaawwantii isaarra maallaqa jiru irraa dabarfatanii gurbaa ajjeesanii biraa kutan. Garuu gurbaa yatiimatti hafeeti ijoollee yatiimatti hambisee du'e. Sooshaal miidiyaa kana gubbaa ijoolleen jirtu ijoolleen kutaa biraalleen rakkoo hawaasa Harargee kana arguudhaaf deetii miti. Afaan kalee mootummaa faarsaa jirtu saniin har'a afaan nagayaatiin mootummaa kana maaliif hawaasni Harargee akka lafarraa dhuma jettee gaafachuu wallaalteetii miti. Beekaa dantaa garaa ifii bakkatti maslahaan isaanii tolu qofa argachuudhaaf zimjaan malee namni hundi akkatti mootummaa gaafatu wallaaleetii miti.
lafa addunyaa kana bakkuma hundattu mootummaa akkitti gaafii gaafataniis akkitti mootummaa faarsaniis akkitti mootummaa qeeqanii bakka kun nagayaa miti nagaya kana buusi jedhaniinis ni jira. Garuu hawaasni kutaa biraallee dilli isin sooshaal miidiyaa irra gartan kuni Harargee biyya jaalalaa gisee jaan akkatti Harargee irraa waa nyaatan qofa sirreeffatan. Dhugaa walitti himnee wal bira kunna fa'a. Mee ilaalaa dargaggeessa sooshaal miidiyaa kana gubbaa jiru ka kutaa biraa. Ana hawaasa Harargee niin jaaladhaa ja'a miti. Guyyaa geemni isaa dhiyaate. Akkamittiin nama Harargee tokkoof jaalachiisa. Akkamittiin sadaqaa Harargee tana irraa miliisee nyaadha je'ee karaa tolfachuu malee namni tokko Harargee jaalatu guyyaa kana silaa guyyaa namni Harargee jaalatu. Guyyaa qabeenya Harargee miileenaan lafarraa dhabamaa jiru kana. Guyyaa lubbuun ijoollee Harargee akka caaciirii isaan fuudhu kararraa ari'anii rasaasatti dhawanii ajjeesan kana Harargee tanaaf dhaabbachuu qabdi ta'e ijoolleen kutaa biraa Harargee faarsitullee. Kijibduun hundi guyyaa sagantaa isaanii guyyaa akkatti Harargeef jaalachiisan barbaadan qofa Harargeen uummata jaalalatti jedhanii kijiban miidiyaa gubbatti. Guyyaa hawaasni Harargee lafarraa murruq ta'u kana namni tokko hin dubbatu laalame namuu sooshaal miidiyaa qabaami. Osoo arsii feemasii arsii ka miidiyaa kana gubbaa jiru osoo taateen arsii keessatti akka lubbuu namaa lafarraa fixu jiraatanii halkan tokko dilli hundumuu jiraate gabbaatee iyyiti. Namni hundi wal quba qabna. Amma kaniin kana jechuu barbaadeef bakka hunda keessa rakkoon kun jiraachuu dhabuu miti. Bakka hunda keessa rakkoon kun ni jira. Garuu yeroo lubbuun namaa akka lafarraa dhumtu kana namni gabbahee hin dubbanne dhuguma hawaasa kanaan jaaladha hawaasa kanaan kabaja hawaasa kanaan maali jajee hawaasa kana booda kan sobne asumaan dhugaa dabarsuu barbaadan. Ijoollee teenya Harargee irra guddaan sooshaal miidiyaa kanarratti gosummaa wal nyaatti. Harargee lixaa haa ta'u Harargee bahaa haa ta'u bakka feete haa taatu gosummaan sooshaal miidiyaa kanarra wal nyaachaa jirti wal qeeqaa jirti muka hudduu wal dhiibaa jirti wal arrabsaa jirti viidiyoo walirra waraabaa jirti. Garuu har'aan tana lubbuu hawaasa Harargee lafarraa dhumu jiru kanaaf namni dubbate tokko jiru. Artistii Harargee ilaala gosaa fi sirba baasaa beeraa wajjin waliin galee qama'aa isinii waan irraa isinii mun qabu maatuma tokko isin yaadachiisuuf malee waan asirra deemu jiru hunda ni agartan. Namni gabbahee hawaasa kanaaf sagalee ta'u ni dhabame. Maqaan isaan ja'an qoftiin kun akka hafuun barbaadan. Ana hawaasa Harargee ni jaalladha. Hawaasni Harargee hawaasa qulqulluudha. Hawaasa Harargee ni kabanya. Warri jee kijibu kun hundi hattuudha. Hattu akkatti hawaasa Harargee if jaalachiisan. Akkatti hawaasa Harargee if jaalachiisanii akka wanti isaaniitiif qophaa'anii malee jaalala Harargee qabaataniiti miti. Warroonni ijoollee keenya Harargee keessa jiranillee guyyaa geema isaanii uffata aadaa uffatanii dhufanii guyyaa gosa isaaniif jaalachiisan gosa faarsanii gosa tanaaf jaalachiisuun maallaqa argachuu open akkaawuntii banatanii akkaawuntii keenya tanarratti waa tuufaadha booddeen karaa tolfachuudha. Wal beekuun arraban qabdu jedhan Harargee keessatti wal beeynaan arraban qabdu stop jedhanii too bira kutan. Wal beeynaa namni gizee waa faarsu as keessatti waa bilcheeffachuu akkaawuntii isaatii qophaa'u argata isaa qofaa qophaa'u malee jaalala uummataa qabaateetii miti. Gaafa wanni wahii dhufte Harargee jala goran Harargee jala mataa goranii Harargee jala dheessaniitii nama hunda arrabsan Harargee jala goranii kutaa biraa hunda arrabsan. Har'a garuu namni Harargee tanaa dubbatu hundi ni dhabame garuu dhugaanii miti kan isaan viidiyoo waraabanu. Amma mee mootummaa likki itti himanii dhugaa gaafatan hidhame hawaasa keetiif du'e hawaasa keetiif hawaasa hin caaltu ati waan ta'eef gizee mootummaa gaafatullee likki itti himaa gaafadhu yoo dhugaa taate hin kijibinaa muudiin qabatinaa hawaasatti muudiin qabatinaa osoo qaama mootummaarraa akkana hawaasni ta'aa jiru mishigii keessa warra jiraatu minaa minjanii propagaandaa gara nama ciiranii kijibuullee dhiisaa. Mootummaan waan kana furmaata itti uumuu dadhabeetii miti. Hawaasa Harargee halkan takkatti lubbuu nama meeqaa dhumtu kana furmaata itti uumuu dadhabeetii miti. Hawaasni Harargee lafarraa murruqte hawaasa Harargee halkan takkatti jimaa birrii miiliyoona meeqatti tilmaamamuutu badaa jira. Guyyaa takkatti meeqaa badaa jira. Hawaasa kanaaf namni sagalee ta'u numa dhabame. Gaafa gosarraa waa nyaatan afaan tolfatanii dhufan. Gosa isaa yaama warraa bilcheeffata. Gosa isaa faarsa warraa qopheeffata. Sii galee gosa jala galanii afaan deema dibatanii uummatarraa waa nyaachuun haa dhaabbatu.
feemasoota kutaa biraa harargeen uummata jaalalaati harargeen uummata nagaati harargeen uummata jaalalaati jedhu geema isaatiif karaa ooppiin godhachuudha malee uummata jaalattuun guyyaa kana ta'e guyyaa kana hafe isinii galee sheekotii teenyata sooshaal miidiyaa irraa abbichuu jettee abbichuu faarsitu har'aan tana hudduunti hagana banaa taatee si hafte sheekotiin baan ustaazotaan baan hattuu kijibduu akkaawuntii fi qopheeffattee gizee masgiidaa jaan uummata cinaa oriitee waa saamtu isin jechuu isiniin hin danda'a rakkoon qabu guyyaa dhugaan jirus dhugaa mataa keessa walitti dhawaa deemuun dirqama jiru walitti himaa deemuun gaariidha. Hawaasa halee magaalaa Adaamaa sibira dhumu jiru dhiiftee sheekotiin har'aan tana umratti nama hajji deemutti miidiyaa kana gubbatti akka deemaatti afaan meeffattanii gizee haasoitan ani kana hattuu hanna ja'a malee dhugaa walitti himuun gaa wal beenaan arraban qabdu. Sheekotiin afaan deema godhattee halee abbichuu faarsitu har'ammoo gizee hawaasni keekaati keessa dhalatte dheengadda hawaasa arsii dhumaa ture karaa iluu kanatti karaa jimmaa kanatti karaa hawaasni biraa dhumaa ture sunni hawaasa ganda keetiitii moosuu dandeessa oromummaan haafu fakkeenyaaf yoo garana dachaan hawaasni harargee kaati gibira kaati as suuqii keessa qabdu sheekotiin ustaazoonni kaati as keessatti keessa sochootu kaati as keessatti ijoollee isaa keessatti hin barsiisa jettee jirtu gaafa hawaasni kan lafarraa dhume ati immoo boroo abichuu jettee abichuu asii faarsitu ati sheekaattuu jaamta. Ana obboleessa keessi jee yookaan ilma keessi jee yookaan mucaa keessanii jee ati sheeyini ammaan tana gabbee lubbuu dhumaatii hawaasaa kanaaf hin dubbanne ati hattuu booda akkaawuntii qopheeffatee sooshaal miidiyaarraan ifii jiraatu. Hawaasni lafa jiru kun akkuma akkatti jiraatu rabbi haa beeku. Jimaan isaa dilli kun jalaa dhabamee jimaan isaa dilli kun qabeenyi dilli kun barbadaawee lubbuun ijoollee tanaa dhabamtee amma mucaa kana har'aan tana mucaa kana ta lubbuutti tamaana uumtaatti birrii waliigala birrii miiliyoona mucaa kanarraa fuudha yoo xiqqaate waan inni akkaawuntii isaarraa qabu guutuu akkaawuntii isaaniirratti dabarfatanii deebi'anii ganda dawwalchiisanii gandarraa birrii kuma 500 fuusisan yoo xiqqaate birrii miiliyoona mucaa kanarraa fuudhamee lubbuun bahee mucaan kun. Hawaasni kun mucaan kun amma ganaa deebi'ee lafaanii ka'a. Ifiifuu waggaa meeqa jimaa kana taaptaap godhee osoo timaantima olii gatoof osoo jireenya kana dhiibuuti birrii hanga ta'e kana waliin qabate. Iddoon kan inni waliin qabate akkaawuntii irraa qabu murruq ta'ee dhumeeti maatii dirqamaan itti dawwalchiisanii birrii 500 irraa buusanii 500 akkaawuntii jararra galchee lubbuu tiyya kana yaa rabbi na baasi jee galee mucaan kun. Mucaan kun gana akkamiin lafaa ka'a. Hawaasa Harargee kanaa hawaasa deemee TikTok ofarra giiftiin nama taphachiisu hawaasa akkamitti akkana hawaasni lafaa kaajee wal quban qabne wal ilaalle gosummaa wal cabsuu gosummaa wal arrabsuu kakutaa biraa jala yaafaan banuu malee wal quban qabu akkamiin mucaan kun gana deebi'ee lafaa ka'a. Kabira akkamitti deebi'ee lafaa ka'a. Ijoollee mucaa kanaa hojjettu sun gana akkamitti deebitee lafaa kaati. Akkamitti gana ammas ifamanee makiinaa kana qabatee deemeetiin hojii tiyya san dalaga jee lafaa ka'a mucaan kun. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman akkana ta'aa jiran halkan takkatti birrii maal jeesii haayimu jimaan birrii gara biiliyoonaan lakkaa'amu halkan takka badaa jira. Laal Harargeen bineensa taatee hawaasa kutaa biraa biratti illee Adaamaa ol seenuu dadhabde. Halkan jimaan halkan malee hin dalagamu. Akka daldala suuqii biraatii miti. Jimaan qabbana lafa qabbanaa tan halkan fe'anii karaa deemuuni malee guyyaa abadan aduu keessa deemuun hin ta'u ni bada. Kanaaf namni halkan deemeeti jimaa kana dabarsa. Ijoolleen tun Adaamaa tana ol seenuu dadhabde. Dargaggeessi sooshaal miidiyaa kana gubbaa jiru hakutaa biraalleen Adaamaa mana kireeffatee jiraachuu jira abbichuu faarsaa. Hawaasa Harargee halkan isa biratti ijjiitiin itti xiixxee akkanatti murruq ta'uu jiru kana quba qaba. Gabbee tokko irraan dubbatu. Guyyaan inni gabbahu maal jedhama beektaa? Ayi hawaasa Harargee qulqulluu. Ayi hawaasa Harargee jaallatamaa afaan deeba dibatee akkatti ijoollee hawaasaaf jaalachiisu haala mijeeffachuu malee